Ayyana shamaa akkam jirtu daawwattoota tiyya kunoo arras waan isin fayyada jedhee yaade tokkoon isiniif qabadhee dhiyaadhe. Innis maal yoo jettanii biyyoota Arabaa keessatti imoon nuuf hojjetaa hin jiru. Sanumaayyuu Dubaay keessatti imoon baay'een rakkiseetii jira. Yoo nuuf hojjete immoo namoota argachuu barbaannu yennaa nuun bilbiluu fi duratti ciccita jettanii komee garaagaraa kaasaa jirtu jechuudha. Maarreen egaa daawwattoota tiyya viidiyoon irra qabadhee isiniif dhiyaadhe kuni sanaaf fala hin ta'a jechuudha. Akkamittiin goona kan jedhuuf immoo fakkeenyaaf kan Dubaay keessa jiraatanii gara biyya Jarmanitti gadiratanii jechuudha. Wanta Jarman keessa jiraataa jirtan fakkeeffatanii akkaataa itti fayyadamuu dandeessanii waan haaraan isinitti agarsiisa. Kanneen beektan illee ni beektu, kanneen hin beekne immoo haaraadha jechuudha. Kanaaf egaa tokko tokkoon haala hojii isaatii waan isinitti agarsiisuu fi hanga xumuraatti na waliin ta'an isiniin jedha. Egaan sana dura immoo kanneen chaanaalii kiyya subscribe hin godhin jirtanii OTS Elsay kan jedhu kuni chaanaalii kiyyadha. Chaanaalii kana OTS Elsay jettanii search ergi gootanii booda saniin booda mallattoo profaayila kiyyaa al tokkoof ni cuqaastu jechuudha. Saniin booda fuula chaanaalii kiyyaa irratti isin geessa jechuudha. Bifa kanaatiin erginni isin fidee iddoo kanarratti mallattoo subscribe ni cuqaastu jechuudha. Subscribe ergi jettanii iddoo kanarra dhuftanii immoo mallattoo bilbilaa kan fakkaattu kana cuqaasuu hin dagatina. Ammaan duralleen viidiyoo hedduu barumsa qabanii isiniif gadhiiseetiin jira. Galaa daawwadhaan waan baay'ee argattu as jalatti jechuudha. Wanta haakii hojii wal qabatan bilbili keessan akkaataa inni itti haakii ta'uu danda'u akkasumas illee imo keessan akkaataa itti security godhachuu dandeessan waan baay'eedha jechuudha. Wanta feesbuukii wanta application garaagaraa chaanaalii kana jalatti ni argattu waan ta'eef chaanaalii kana akka subscribe gootaniin keessa galtanii wanta isin fayyadu barbaadatanii daawwachuu ni dandeessu jechuudha. Dhiifama oduun isinitti baay'isee ammaaf gara barumsaatti haa dabarru. Okey niga daawwattoota tiyya jalqaba irratti gaa imoon keessan dhibbaaf dhibbatti akka inni sirriitti isiniif hojjetu godhachuudhaa fi gara Play Store keessanii dhuftanii Just VPN jettanii bifa kanaatiin ni barreessitu jechuudha. Saniin booda iddoo kanarratti haala kanaatiin isiniif fida jechuudha. Just VPN free unlimited VPN and proxy kan jedhu kana bifa kanaatiin ni argattu jechuudha. Maarreen egaa appilikeeshinii kun itti fayyadamni ishee baay'ee laaftudha jechuudha. Faayidaan ishee garuu guddaadha jechuudha. Warri Play Store keessan isiniif hojjechuu didee linkii isaa Telegram kiyyaa fi description box irraa argachuu ni dandeessu. Karuma barbaadan galtanii download godhachuu ni dandeessu jechuudha. Maarreen egaa jalqaba irratti bifa kanaatiin isiniif bana jechuudha. Appilikeeshinichi ergi bifa kanaatiin isiniif banee goda kanarra dhuftanii jechuudha. Biyyoota barbaadan ni filattu jechuudha. Biyya barbaadan akka isinitti filattanii xiqqoo ishee garanatti akkas ni dabarsitu jechuudha. Innaas garanatti akkas dabarsitanii biyya barbaadanii irra kaa'achuu ni dandeessu jechuudha. Fakkeenyaaf Kanaadaa irra kaa'achuu barbaadanii Kanaadaa jedha jechaadha. Innaas alaabaa gara tokkotti dabarsitanii iddoo kanarra dhuftanii maqaa isaa isiniif kennaa deema jechaadha. Garuu wanti isin gorsu dhuma iddoo kanarra dhuftanii jechaadha. Jarman kanarra akka taa'etti isiniif wayya jechuudha. Jarman irraa yeroo baay'ee sarvariin isaanii guddaa waan ta'eef qalaalimatti connectii isiniif taagatii ta'ee fi Jarman irra godhatanii yoo fayyadamtanii isin gorsa jechaadha. Achirratti isiniif wayya jechuudha. Maarreen egaa akka kana godhataniin iddoo kanarra dhuftanii al tokko qofaa connect gootu jechuudha. Baay'ee akkuma isinitti hime baay'ee salphoodha jechuudha. Haalli hojii isheetii itti siitaappii godhatanii salphaadha. Aluma tokko qofaa connect gochuudha jechuudha. Saniin booda amma akkuma agartanii connecting jedhaa jira. Amma ofiisaa connect naaf ta'a jechuudha. Saniin booda erginni connect ta'ee gara barbaadutti nan deema jechuudha. Amma akkuma agartanii connect ta'ee fixee jira jechuudha. Kana jechuun amma akka wanta Jarman keessa jirutti naaf hojjetaa jira jechuudha. Connectioniin bilbila kiyya irratti fayyadamu. Kanaaf egaa haala kanaan fayyadamtanii imo isiniif hojjechuu dide tokko hojjechiifachuu ni dandeessu. Imo qofaa miti immoo connectioniin keessan illee haala gaarii ta'een akka inni isiniif hojjetu godhachuudhaaf kanatti yoo fayyadamtanii baay'ee gaarii jechuudha. Anamma sa'aatii kana yeroo baay'ee appilikeeshinii kanatti jechuudha kan inni fayyadamu. Kanaaf aappii bareedaa kan baay'ee namatti toludha. Haalli itti fayyadamni ishee salphaa, faayidaan ishee guddaadha jechuudha. Maarreen egaa daawwattoota tiyya viidiyoon isin barsiise kana hiriyoottan keessan biroof share gochuudhaan illee akkasumas like gochuudhaan illee na deeggaraan isiniin jedha. Kanneen chaanaalii kiyya immoo subscribe hin godhin jirtanii subscribe gochuudhaan na deeggaraan isiniin jedha. Waan itti kaffaltan tokko hin qabdanii. Anaaf garuu jajjabina daraa subscribe na gochuu hin dagatina jechuudha. Viidiyoo kan biraan deebinee hanga garuutti nagaan naaf tura. Hunda keessanii waan jaalladha. Ciao.